hayyama kana qabadhee isin fana deemee gargaarsa kan akka itti kennan kun hayyama federaal irraa kenname kun hayyama koppii isaatiin federaal irraa kenname hayyama kana qabadhee gargaarsa kana geessa mallaqa illee ittiin kennina dhaabbata irratti illee mallaqa galchina akkasitti tole jedhan ummanni keenya kan inni yaadu gara biraa yoo taate malee karaa an jedhee malee akka an jedhee malee jedhee ummata beelessanii mee ummata ji'a 5 ji'a 6 ji'a ture haram wallahi billahi subhanallah ummanni arsiisi wallahi gocha mootummaa fi maal illee maqaan balleesse isa arginu warra bosonaattu akkaan nu godhe illee maqaan balleesse gocha isin dalaytan beela haga ammaa beelayaa jiru birrii ummanni oromoo buure irratti ettanii hajjii qaba sargii qaba olii gaddeeme waa facaafadha haq baatii afurii kana fuula rabbii duratti itti gaafata wallahi billahi rabbi isin haa gaafata osoo obboleessa kee ta'e ofii nama sheekaa ofii nama waa beeku ofii nama hajjiin ati gootu obboleessa kee akkamitti rimsi qaba osoo namni beelawu mee ilaali bosona keessatti abbaa nama buura keessa jiru xiiree keessa jiru ilaali mee waan beelli ta'e kuma qabdanii sila isin takkuu ala bultanii argitanii أنا بولي أرجع والله روبا كيس أنا كيرة جرا بولي أرجع أكتبون هل كان تك أبا دولا رامونا منياتا بنين سهيدونا منياتا وان بيت هركان لال أمتا إنقد أمو كاسنا كرتني ميكا كوالله يصير كاسنونغو واتك كابيران كين أما روبا كير وركيز ديرا وان فتني كبا وان ياتني كبا حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم حجينا كان اللي كيف برام دوتي ما حجينا كان اللي حجينا كان وصلنا بيلو حجا ننجر حجين وسنن بيلو حجي تو دلغا دلغا تو تكنجل isin tu haram isin tu kita wara sa sheikha haji to sobiyi gutun buqaw sobiyi gutun belew hajina kam hinta injirtu tawfi ajju demun sanu sila isani kennu qabada isan nyaachi sudurra hasan isan nyaachi sudurra chalu to tawfi ajju nu tawfi kisi demun sanu isani kennu sudurra chalu isan nyaachi sudurra chalu amma sila waan kana yoo kaayoo dandan kara hawaasa biraan gahu yoo dadhaban namoota hin dadhaban namoota kana argachuu eedar isin namoota kana argachuu dandeettanii warra biyyaa kana wallahi rabbi ragaa assalaamu namoota kana beeytanii qunnamuu dandeettanii namni danda'u qunnamuu danda'u jira biyya keessa beenu kan dandeenyu wallahi hedduu nama dhagaama hedduu garaa nama raasa nama beekaa rafe akka eenyu gaafatarree ayyee xayyee eenyu gaafatamuu danda'a waan kanarratti dhimma kanarratti eenyu gaafatan ati godhee saalfattee waa shuurri itti dhagahame namni beela jira edana beela jira halkan edana allee rabbiin fuula kanuma jennaa kunoo ruutii keessaan illee saalamee yoo rabbi laaffisee namni haga tokko amma ahmad eedar dubbataa olu qofa osoo hin ta'in gara furmaataatitti deemuutu irra bareeda yoo nama kana achi argatan taate achi argatan yoo asii faa ka barbaadan taate itti dawwalee isin qunnamsiisu. Eenyu feetan maal feetan isin gara furmaataa deemuutu irra gaariidha. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mee gara ijibbaata inni illee gargaaraa jira. Yoo akkasumatti dhaabattee ammallee kun amma hagati. Deemee gara ammaani galee uummata kanaa imaan uummata kanaa maaliif irra akkata namni beektaa yoo nammoo afaan dubbatu kana muni takka isin barbaadu imaan uummata kanaati. Wallahi birriin guuramte suni mana uummata jalaa gubate kana hundaa deebisuu danda'a. Osoo namni waa beeku jiraate. Waan biraan ittiin kennaa akkuma heedar jedhe abbaa feetaniitu kennaati. Nullee yoo feetan keessan garuu imimmaan uummata sana irraa haa qabu. Gorgana marra torbaan kana osoo hin tarin roobaa jira keessa. Roobaa jira. Akka amma mucaan jedhee reefa abdii jedhee kana gartee irraa gannaqanii namoota tokkotti gartee haga ta'e binneeti jedhanii kutoo kaasanii wanni ta'een maqaa gobeessatti gannaqanii biraa deemuun haqallee miti. Irraa baasa akka dadhabbii takkaa malee xiqqoo. yaanni kenna yoo mata gala kan dura yennesani birri kan gura amma reefa asirratti dubbaddan ture asii rakkoo qabu haala jiru ani inni mamaa jedha beekta isintu biyya jira nuti biyya ormaa jirra maal isinii boona narra ta'e maal abbaa keessa isinii boona deebitee isin waliin mari'attee
amma wanti jiru amma ani wanta ni barbaade maan ni beektani karaan amma jarri sheekoteen deemaa jirtu sheekoteen mana sodaa qaba gadoo deemuu sodaa guddaa qaba maali beektaa sodaa guddaa qaba inni sodaatan ammallee muuxannoo qarqaarsa kana irratti dandeettii qaba dhugaadha kana wata kan balleessine garuu immoo dadhabnee jirra akkaataa nutti ulfaatee jira sila hin qaafatanii ani hin beeku osoo inni rakkoo maal qaba ummanni immoo karakkataa jiru beela'ee rakkate ummanni bela caalaa qorra maqaa isaaniitiif gaarii miti beektaa. amma wanti ani xiqqoo wanti naan galle yoo jiraate sila yoo sodaa wayii qabaatan gaddeemu maa hin dubbanne warri waraqaa dhaabbataa amma fakkeenya kun waraqaa dhaabbataa akkasii federaala. Amma bosona malee waraqaa dhaabbataa qaba qarqaarsa qaba mona nuku mona mammallee agartee makiinan deemee naatu nama miilan gabbee gammoojjii san keessa iyyuu deemee waan hundaa isin akkatti agartee waan hundaa yoo akkatti ulaalee gahuu danda'uudha. Osoo na arrabsanillee hattu jedhanii as na baasanii na fiduu danda'an. Sheekotii amma jechuun hin danda'anii? Hin danda'amu amma jarri yoo shakkii akkasii qabaatan ofirraa waan kana waan hawaasaa kana haa galatoomanii birriin uummataa bira galte waan kana ofirraa maa gara nama waan natti maa hin dabarsin. San qofaas miti bar karaan gabaabaa jira bar. Ilaa abdii dubbiin keetiin. Karaan bar gabaabaan hin jira Ustaaz Ahmad. Hin nagaa. Wayi fudhanii nyaatanii wayi gurguratanii meeshaa bitanii konkolaataa yaamanii irratti fe'anii Haydar deemii geesse yoo naan jedhan Dr. Ahmad deemii geesse yoo jedhan Ahmad akkatti geessu qaba. Wayi qamadii duqeetii yoo bitu walaalanii zayitii wajjin walaalni bar gatii jiruun makiina fe'anii makiinaa kanallee bakka akkasii keessatti itti himanii yoo Dr. Ahmad kennan Dr. Ahmad akka itti qoodu bakka itti qoodu beeka bar dubbiin gabaabduudha bar adaamatti waan kana goonaan meeshaan alaaxuulii ummata bira dhaqqaba. Tanuma dubbiin gabaabdu yoo fala dhumaatti hawaasa kana barbaadee Dr. Ahmad illee akkaawuntii keerratti haa deebi'u mallaqni jedhan jiru. Abdiilleen akkaawuntii keerratti dhalasaa ganda saniitti warra biyya saniitti karaa kiyya haa ta'u jechaan jiru. Meeshaa bitaatiin qopheessaatiin anis Dr. Ahmadis lulleenis meeshaa bitame hayyama alaaxuulii hawaasa bira dhaqqaba. Wanni mallaqa qabatanii gubbaa rafaniif hin jiru. Eetaa hawaasa biratti nama amanuun hin jirtu dhibeetaa isheen tokko maqaan nama guddaadha. Dubartii irratti nama amanuun dhiira amanuun soba jedhu. Aangoo qabatanii nama aangoo qabatanii amanuulleen soba jedhu. Mallaqa nama kennanii mallaqa irratti nama amanuulleen soba jedhu. Dubartii bira nama dhisanii ebaluu amana jechuun kijiba jedhu. Foon saree bira kaanii yookaan adurree bira kaanii amana jechuun kunillee hin fakkaatu. Mallaqni kun beektaa shayxaana wajjin deemanatti fakkaata waliin. Kanaafuu amma ebaluullee kumashaan jiru. Dhugaadha tarii namoonni amma waan kana wanni jettan takkaa mallaqni sirrii gooramee beekuu dhabuu danda'a. Dhugama bara. Amma sanii miti. Dhaqaasa ammatti nyaata dhugeetti jettanii nama bakka rafu hin qabne jiru. Gizeen ganna. Dhiisi qorqoorroo sharaa fi waan akka wayii. Yoo bitanii kan shaafaa fi sharaa fiddeen irra wayyaadha. Qoqqoo kana karabbee jirti namni agartee namni wannaan ta'u. Kanallee qarqaarri qamadii qofaan deeman kunillee jara waayyuu wanta miti. Wallanni kun immoo ni ga'a. Biyaansi uummata kana sharaa yoo xiqqaate birrii meeqa dhalti? Beeku kan qara miliyoona 4 buusuun suura kana geejjiba fakkaata. Yoo xiqqaate nama 2,000 mana qorqoorroo 30 ijaara. 2,000 nama 2,000. Malaman gaya manni guddaa. Wallahi garuu kana ni regama kana. Bosona baaletti osoo birriin warra sirkaatuun sidira geette akkam gootu. Akka nama ibsuuf waa dubbata. Aniin kun dhalataa godina Arsiiti. Anaa baleeti. Anaa balee jechuun fi aanaan sirkaata akka rakkama. Aniin kun nama bulchaa godinaatiin wal beeku bilbila isinii fiduu danda'e wal bulchiinsa fi nageenya godina Arsiiti. Buusaa Gonofaa
nama bilbila isaa qabu ka godinaa ka beeku. Ka godinaa kana bira dhaqa buusaa gonfaa. Buusaan gonfaa maal naan jedha bira dhaqu miti bilbilumaan xalayaan yaa barreessa. Wanta akkana anaa sirkaatti gargaarsi akka ga'u dhaabbanni akkanaa fidee jedhee naa barreessa. Ana yoo naa barreesse anan na simatu. Ana yoo na simatu fakkeenya ani bakka eessa gargaaru edda xareetaa bakka fakkeenya xareetaa rakkoon jirtu guddoon xareetaadhaa mire xareetaa dhaqa maaliin gargaarsa dhufu fakkeenya qorqoorroo. Hedduu sirka jechuun waan maraa yoo namni tajaajila argatu waan amma sirkaa yaaddisu hedduu mana irraa gubate kana biyee seenafuu birrii guuran yaa uummata kanatti birrii kana kaalkuleetii godhanii qorqoorroo luukii 30 nama 2,000 herreega godhanii ijoolleen birrii guute qofa fi maalii kana caalallee jechuudha akka jedhu kan hatseen homaa riskiin harka rabbii jechaan bitanii deemanii yoo 2,000 ijaaranii waan kana achi geessan seenaa jabduu dhalaynee seenaa ijoolleen sirkaallee oromooleen uffata sirkaatiif birrii guurtee warri mana irraa gubate nama 2,000 ijaartee jedhu waan guddaa tokko ta'e nama karoora hin qabne tartiiba hin qabne duuba achi deemu kanaan ammoo ofiifuu gara akkaataa gargaarsaa hin beekne inni rabbisaan ilmii qaba dhugaa waan ilmii beeka malee gargaarsa rakkoo uummataa kasi afaan kamii hamtu saleedii mee isa rakkoon jira warra gammoojjiitii maal godhuu dandeenya warra horii irraa gubatee maal godhuu dandeenya karoora kana hunda harkaa qabne itti qabnu har'a jeeni